Marii mootummaa fi waboo furmaanni karaa nagaa hanga argamutti murannoo qabna. Maayik Haamar bal'inaan. Ergamaan aadaa USA kan gaanfa Afrikaa Maayik Haamar marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waboof ulfaataa waan tureef yeroo gabaabaa keessatti bu'aa barbaadamu argamsiisuu akka hanqate dubbatan. Qondaalli USA kun marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduutti Taanzaaniyaatti godhamaa ture irratti jaarsummaan hirmaachaa turan. Maayik Haamar bu'aa barbaadu yeroo gabaabaa keessatti fiduuf ulfaataa ta'eera yaada jedhu kan kennan walgahii koreen dhaabbii hariiroo alaa Koongireesii USA kamisa darbee dhimma Itoophiyaa irratti gaggeesse irratti. Walgahiin kun koree dhimma Afrikaa ilaalu jalatti mata duree Itoophiyaa abdii fi balaa haala yeroo imaammata USA jedhuun gaggeeffameera. Mariin kun abdii fi balaa Itoophiyaa keessa jiru maal akka ta'e hubachuu fi dhiibbaa imaammata alaa USA Itoophiyaa fi naannichatti qabdu irratti kan xiyyeeffate ture. Waraana gaagaa kaaba Itoophiyaa goolabuuf gahee olaanaa kan bahan Maayik Haamar waliigaltichi milkaa'ina guddaa ta'us walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gaggeeffamaa jiru mariin nagaa akka xumuramuun dhiibbaa gochaa akka turan dubbatan. Hidhattoonni garaagartummaa isaanii gara mariitti fidanii akka furan waamicha dhiyeessaniiru jechuun kanuma hordofee waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa Taanzaaniyaatti mariirra turuu ibsan. Ergamaan aadaa USA Maayik Haamar dhugoomsa koree dhaabbii hariiroo alaaf kennan keessatti furmaata barbaadu yeroo gabaabaa keessatti fiduun ni ulfaata. Marichi ulfaataa ture. Daar Salaam torban lamaa fi walakkaa ture. Jijjiiramoonni gaggaariin jiru. Furmaanni karaa nagaa hanga argamutti murannoo qabna jedhan. Mootummaa fi waboo gidduutti bu'uura kennanii fudhachuu irratti murannoo fi fedhiin jiraachuun barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru. Itti dabaluun rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mudate furuuf tarkaanfii waraanaa fudhachuun furmaata akka hin taanee fi mootummaan karaa marii nagaa furuu akka qabu ejjennoo Ameerikaa ta'uun mootummaan Itoophiyaa beeksisuun himan. Lola naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru walqabatees carraa yoo jiraate mari'achiisuu fi marii nagaa akka godhamu deeggarsa gochuuf qophii ta'uun dubbatan. Rakkoo naannoo Amaaraa kunis karaa lola hidhannoon furmaata akka hin argamne jala muranii dubbatan. Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ajjechaan adeemsa seera malee raawwatamuun dararaa fi hidhaan akka yaachisaadha kan jedhan Maayik Haamar kana mootummaaf ifa gooneera. Haasaa keenya hunda keessatti kabajamuun mirga namoomaa xiyyeeffannoo ija hariiroo alaa bulchiinsa Baayiden ta'uun hubachiifneerra jedhan. Haala qabiinsa mirga Itoophiyaa keessa jiruun gammadoo akka hin taanee fi akka fooyya'u mootummaa Itoophiyaa waliin dubbii godhan akka itti fufanis dubbatan.